Yoo ergoo akkas gubbaata na qabaatte viidiyoo kana dhaggeeffadhu iflaali ammuma. Ergoon ta'e ilkee teetirraa fannaq jettee yoo ol kaate inumaa akkanatti oggaa goote fa'aa akkana oggaa goggoote fa'aa akka foollu dullatuu fa'aa yoo jettu taate. Laal akkasuma yeroo shuwaakkattu yoo kaasi dhiiddu taate yoo kaasi dhukkubdu taate bakka silaa ergoon taa'u qabdu yookaan bakka ergoon ta'e jirtu ta duraan beeyturraa ergoon ta'e ol deemte jechuudha. Silaachi taa'u qabdimi bakka sanirraa yoo ol si deemte jechuudha. Yeroo shuwaakkattu haa taatu yeruma barbaadde. Kanaaf viitaamina si barbaadaa jechuudha qaamni kee gabaabumatti. Tokko wanni ati godhuu qabdu dura ji'a sadiitti shuwaaka ittiin ilkee ta'e qulqulleeffattu jijjiiruu danda'u qabda. Lama immoo ilkee ta'e ammatti qulqulleeffachuu danda'u qabda. Sadi ammoo yeroo ilkee ta'e qulqulleeffattu ergoo ta'e gubbaa riguun qabdu ilkuma ta'e rigachuu qabda. Ergoo riguun hin qabdu jechuudha. Maaliif ergoon ta'e bakka sosooti. Inni afuraffaa ammoo yoo ergoon ta'e kasi dhiigaa ooltu taate hanqina dhiigaatu si dhufa. Dhiigni gosa adda addaatiin karaa adda addaatiin yoo diramte kam gama ilkeetiin gamuma barbaadeenuu qaama keetirraa bahu yoo dhiiga wantoota dhiiga deebisan alaa hin arganne yookaan immoo ayiranii bifa kiniinaatiin kan fudhanne taate dhiigni yoo sumarraa baha oolee hanqina dhiigaatiin qabamta jechuudha. Ayiraniin kee lahu ta'a jechuudha. Gabbu'aa ta'a jechuudha. Kanaaf guyyuu ilkee yeroo dhigattu dhiigni yoo sirraa bahu gizee hunda hanqina dhiigaa si fida jechuudha. Hanqina aminiyaa si fida. Kanaaf eeguun gaariidha jechuudha. Kan biraa immoo ergoon maaliif nama ol deemti? Maaliif bakka saniin laaffattee kajuuf hanqina viitaamin C'ti jechuudha. Viitaamin C qaama kee keessatti yeroo verii lawu ta'u hedduu gabbu'aa yeroo ta'u ergoon ta'e si dhiiguu si ta'uu ol si deemuu si furdattee akka waan si ta'uutu si ta'uudha jechuudha. So kanaaf viitaamin C zooma barbaaddetti illee fudhachuu dandeessaa. Ganama fudhachuu, galgala fudhachuu, guyyaa keessa fudhachuu dandeessaa. Guyyatti tokko haga lamaa fudhatte viitaamin C yookaan immoo wantoota viitaamin C baay'inaan irraa argatan yoonii fi nyaatte wantoota akka burtukaana, loomii haa ta'u garuu immoo nyaata booda ta'uu qaba. Isaan kana yeroo fayyadamtu yeroo burtukaana fa'aa garaa duwwatti nyaatina asiidii garaatiif gaarii miti jechuudha. Yeroo beela qabdutti akkasitti wantoota akkana kanaa kan fayyadamte ergootee sirreessuu dandeessa jechuudha. Maaliif booda yoo ergootee dhiigaa oolte yookaan baakteeriyaan achi keessa si seenee nyaanne